Ayyar ka fuudhee kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo kan biyya garaa teessanii viidiyoo kana daawwattanii ana Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa guyyaa har'aa kana jechaadha dhimma kitaaba koo si argeen jedhu wal qabatee miidiyaalee hawaasaa kanarraa baay'ee dubbatamaa oolee jira. Anis karaa obboloota koo Nasriyaan Oleetii fi Muhammad bin Aljaziiraa jechaadha. Sagantaan laayivii tokko qophaa'ee sanarratti komii uummanni koo jechaadha yookaan obboloonni koo miidiyaalee hawaasaa kanarratti adeemsaa jiraniif deebii kenneetan jira. Ammas irra deebi'ee karaa TikTokii kanaan wantan dubbachuu barbaadu jechaadha. An ilma keessanii ilma Oromooti, Oromoo keessaan ba'e, Oromoo keessattan guddadhe, Oromoo keessan jiraataa jira. Borollee sinuma keessatti hin du'a jechaadha. Maaliif sin malee kan biraa hin qabu. Tarii kitaaba koo si argeen jedhu bara 2019 eebbifame jechaadha. Kitaaba sana keessatti gaa walaloowwan baay'eedha kan jiru. Walaloowwan baay'ee jechaadha. Yeroo Oromoon miira bareedaa keessa ture, miira gammachuu qabu ture, yeroo nama yaadee wal argaa ture, yeroo bareedaa ture, yeroo sana yaadattu jedheetan abdadha jechaadha. Yeroo sana keessa walaloo barreeffamedha. Amma akka carraan gara Dubaay yeroon dhufu kitaaba koo si argeen jedhu sana qabadhee tan dhufe dhimma biraatiif hin dhufe kitaaba kan illee gurguruuf miti kan hin dhufe meeshaalee wayii bitachuuf hin dhufe jechaadha. Yeroo kanatti jechaadha kitaaba sana akkuma carraa harka duwwaan dhufu jedhee kitaaba kana fideetiin dhufeen jira. Kitaaba kanarraa suuraa fuula 60 wayirraa kitaaba sanarraa barruu wayii iskiriinshuutii godhanii miidiyaalee hawaasaa gara naanna'aa tureera. Kanuma wal qabatee akka aaraatti kitaabni kun bara 2020 yookaan 21 waan eebbifame itti fakkaatee namoonni baay'een fudhatanii jiru. Kitaabni sun garuu bara 2019 akka maxxanfame immoo suuraadhaanis karaa laayivii agarsiisuuf yaallee jirra jechaadha. Ammas irra deebi'ee kanan isinitti himu kitaabni sun bara 2019 kan eebbifamee gabaarra ooledha. Amma akka haaraatti miti kan eebbifame jechuudha. Sanuma isin hubachiisuudhaafan asiin dhufe jechaadha. Kanaafuu namoonni sababa sana natti mufattanii jirtan, na komattanii jirtan Rabbiif jecha akka fuutunaa jettan akka dhiifama naa gootan akka na kumattan hin barbaadu. Namni yeroo balleessu dhiifama gaafata. Ani immoo ilma keessanii ilmi keessan immoo dogoggoree jira. Nama kamuu mufachiisuu hin barbaadu. Fedhee miti isin dogoggorsiisuu jechaadha. Kanaafuu afootu naa jedha. Dhiifama naaf godhaa. Yoon isin mufachiisee bakka garaa garaatti mufii keessan ibsachaa jirtu. Dhiifama immoo wanti caalu jira. Wanna tadabamuu qabda jettan yoo jiraate koomentii jala naaqaa inboksii naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jaallata.